Hooggansi mootummaa jedhamu seektarri mootummaa jedhamu hundi maal inni galmi isaanii dhuma ergamni kennameef maal inni anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Karaa ta'een hojjetee karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo ibnuudhaaf inni kan hamaan ija hamaan nu laaluu qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Kanaafii jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudha ol hojiin jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiigaa haboora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Fayyadamummaan uummataa maaliin sirna kanarraa hojumaata kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maaliin namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'uu isaa mirkaneeffate qofa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Dhaadannoon nuti dhageessisnu maal godhaaf? Uummata kana nu wajjin ciniinfatee, gubatee, rakkatee, boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessaa cibsuu danda'utu nurra jiraata. Hojjenne. Yoo hojjenne immoo hin danda'a. Namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu. Yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaayidha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jiraandaan amma dubbachuu. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti. Yoo itti dubbanne nu hubata. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan. Amma isaan uummata keenya sa'aatii 3 odeessinu warra dimookiraasii maati waan qeessaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef. Yoo xinnoo waa hojjenneefis hin arga ragaa nuu ba'a. Dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaarratti jireenya namaarratti qoosaa gaggeeffamu ta'uusaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u. Dhimma faayidaa uummata. Nyaatee nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana otoo hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jechaadha. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbanne uummata kana haa hoogganu. Uummata kana dhaaba kana mootummaa kana. Sana immoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati hattuu fi sobduu baaltituu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaadduu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasuudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa malee xurii qabanne itoo nuyi hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu hin danda'u waan ta'eedha. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuuf inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa inni kaan gabuusaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiru itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii ayinata fedhe haasa'ee dhiisee maal inni naa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Waan gaarii argannee jirra uummanni keenya hundaa ol uummata keenya nuti kan barbaadu abbaan barbaade gara barbaadetti adeema uummanni keenya nu wajjiniin jira taanaan waan nuti hojjenne hin jiru har'a nu wajjiniin jira uummanni keenya waan ta'eef kana qabannee injifannoo amma arganne kanatti qabannee rakkoo ammaan dura keessa turre keessatti karaa hin deebineen jabaannee hojjenne hojii kanaa ol bu'a qabeessa ta'e hojjechuu dandeenya waan ta'eef akkasitti jabaannee hojjennu kan jedhuma. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti uummata kana irratti si bulchinaa si gaggeessinaa maal si goona jennee
isumarratti deebisnee akka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal gaheetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha